gargaaratan jira malee dhimma bira. Nan karkarii yaa maal nan karkarii ni ati tokko ana tochi kaayee mana roozaallee mana roozaan ofirraa baafteerti. Waatu jira beekta waan jechamu tokko naa laabadi. Gaafa kan karaa irratti gatan gaafa karaa irraa fuudhan nama waan akkasii tokko jecha akkasii. Nu karkaaruu dadhabne ati maaliif beektu waa'ee karkaar mana kireessaaf jedhan tanan tura inni gaggaltuu dubbataa ture maaliif beektu akkasii maal taate. Namni jechuun wal gorfatas ati namni hedduu baay'ee kanaan dura nama isaa miskiina fayyaalessaa nama waan namaatti illee bu'uu miti naan jedhanii jiran. Amma immoo maal ta'e jijjiiramuu ma jirta laa keessafuu dubartii tana ilaaltee jala deddeemta maali? Maal amma kanaaf na yaamte moo kanaaf mucoo mana si kireessaa jettee ni jala ka deemtu jaartii namaa tamuktaar guyyaa dura akkasii qabda hiisifte waliin. Namni cal'ise namni hunduu cal'ise namni dubbate hin jiru. Ammas immoo daraartu sefe cirachiisu. Kan muktaar jalqaba kan muktaar haadha manaa tan abbaa manaatti deebise. Kan ammoo wanni saniin walitti fides immoo hin jiru. Waa'een daraartuu immoo maal hin jedhina maalan godhe. Maali mana si kireessattee kaawwalee maaliif walii ga'u waamte wanni mana isa bira dhuftuuf maali nama gaarii kam ofiiyyuu hin taane wanni isiif ta'uudhaaf jaalii gootuu maali. Mustafaa Laal jalqaba nama kabajaan namatti dhufe tokko cal'isaniituma akkasitti jechuun amma haasofnati natti haasa'aa jirtu iyyuu haasa'aa gaarii miti kan nama jala deemtee maali nama gaarii kam taate. Bakka gaarii jirtaa? Bakka gaariin jira kaa'ee nama gargaaraa jira. Guyyaa duraa firoodhaan saayiba kiyyaadhaan nuti irra qabatteeti ati inni hin ta'uu bultiif hin ta'uu jettee taakirarra muktaarii wajjin qarqaarte. Hin ta'u kaa'ee namni sareen akkamitti gaa'ilaa ta'a? Saahiba kiyya jedhaa turte gisee dura goddanyaa kiyya fireendi beest fireendi jedhaa turte. Yaadan jedhee isa yaa'u. Dhuydee yaada jijjiirtama akkamitti taate? Maaliifan dhugeetis yaadan yaani ani jijjiiru hin jiru garuummoo saahiba kiyya bakka caaltuu erga fuudhe namni kun erga caaltuutti dhiyaate anaanis hiriyyumaa jedheetu manitti dhiyaadhe malee. Caaltuurra malee akka saahiba namni caaltuu fuudhe hunduu saahiba keetii ka isii wanni ta'e duuba muktaariin wajjin gortee maaliif mucee tumtiifte. Amma jechuun wanni kanaan dura hojjechaa ture sun argite inni dogoggoraa akka dogoggoraatti fudhadheeti bakka nama kana wanni walirraa qabanii jarri kun walitti deebi'aniiru bakka. Duuba amma dhaabamtee awwaalee kun irra taa'aa raasitti toleere. Haa ajjeesuu barbaade maal galchee abbaa manaati maali seera qaama seerati miti beena. Jala gisee qabdu sanoo jedhan ajjeesuun maali akkanuma taphaatti yaani si yaaddeetti duuba ajjeesuun. Jechuun bakka mucaan kun viidiyoo irratti argaa jirraati bakka akkana godhi naa nyaadhu naa dhugii maal jechaan jira malee mucaan kun dhaabbatee tumaan jiru yoo ishiin olu taalte tumee adeeffatu yoo ishiin olu taalte kaa'ee tumaan jiru. Ammoo atillee akkasitti daraartuulee namatti barbaadaa taaree anaan adda baatemi. Daraartuu dhimma daraartuu akkasumattaan gargaaruu barbaade. Maaltu si gargaarsisee jedhe nu gargaaruu dhabne yoo? Maaliif hin gargaarirree erga gargaarte maal? Maaltu si galchee waan kana keessa? Maaltu si galchee jechuun irra dhaabbadhee tan tumaa akkan barbaadeen godha maaltu si galcheedha? Jaartitii duraanii waan fedhe godha maaltu si galchee? Jaartitii duraanii yoo taateen tun akkamitti taphattaare? Maal si ga'e? Ikkoo itti roorriftaa? Itti roorrisee argitee maal si ga'e waan argitee qabdaati maal argitee? Argee bakka miidhama ishee argee namni hundi bakka ishee irratti ka'ee atis immoo akkuma barbaadde dhiistee. Bakka natti haasoftee beeshin waan hundaa natti himteerti. Wanni si himtuufuu maalidha? Nyaanni si sitti himtuufuu. Bakka gargaaramuu waan barbaaddeef kaa'anii waan. Dhumatti dhaabbata nama gargaarsaati? Dhaabbata nama gargaarsaa otoo hin taane mucayyoo tana itti dhiyeenyaan hamma ta'e nan beekaa gaafan argu garaana nyaattee waan garaana nyaatteef deeggaruun barbaade. Bakka maaliif deeggaramtii dhamoo maalidha? Maaliif qarqaartaa jedhe baroo? Jechuun atamma maaliif qarqaartadha? Maaliif qarqaartee? Qarqaaruu waan hin qabuufan kaan nan qarqaara. Maal dirqaman nama gargaaru. Warra baajaajii warra hattuu nyaachisuu deemta. Lamuu caafii siin gahina beeka qarqaarsa kee. Abiraa itti ilaalte warra baajaajii isaa beekan itti ilaalte ni beekan. Ni beekaa siin jedhe si beeka. Nama biraatti yoonni jechuufan itti ishee qarqaara. Ani si beeka ni beeka. Namni illee naa himee jira. Ati nan beekin ana rabbiin na haa beeku. Abboo rabbiin jaartitii yeroo si beekaa si. Jaartitii amma namni itti dhufnaan jaartitii jettee haasoftaa boo dhiistee kan biraa deemsiiti. Jechuun kaan nam tokko sirraa isii haa ga'u ilmi ani bani Adam jedhamee haa dhabu Adam ka'e. Isa hin laalla isa adeemsa keessa laalla amma. Amma adeemsa keessa itti deemuu deemtaa yemmas. Itti deemuu ani ishee gargaaratan jira malee dhimma biraa. Nan qarqaarii yaafe maal nan qarqaarii haa teessu akkasitti mana tochi kaa'ee mana roozaallee mana roozaan ofirraa baafteerti.
Waatu jira beektaa? Waan jechama tokko naa laabade. Gaafa kan karaarratti gatan gaafa karaarraa fuudhan nama waan akkasii tokko jecha akkasii. Nu qarqaaru dadhabne ati maaliif beektu waa'ee mana kireessaaf jedhan tanan dura dubbataa ture maaliif beektu akkasiin kireessuufidha. Amma ani jennaani. La ati maaliif irraa beektaa iyyuu si jedhe maaliif kireessaaf kaa? Kok akka terorisaatti waan argeeffan akka itti taphachaa jirtan mana keenya jirti harka keenya jirtettanii akka itti taphachaa jirtan waan argeeffan. Itti taphachuu qabdan immoo. Situ fuudhee magaalaa seensaa jiru. Ijoon galcheetti. Wanna ishiin haasofte wanna ishiin imimmaaniin haasofte sun ikkoo waan sila har'a boolla sisseessisu rabbi waan ishiin imimmaaniin haasofte sun. Akka maal haasofte maal haasofte? Bakka wanni tokko hoo bade ishii wanni kun hoo akkas ta'e ishii kara deemtuun qabdu asii. Isii mitiiree. Gara biraatti hojii ishii gattee dhuftee asii. Isii mitiiree. Kanaaf Rooza gargar baasuu yaalii godhalleessi. Rakkoon qabu jaartitii gargar baaftee dhiiftee wanni sinaq hin jiru. Bakka isheen ikkoo. Sinaq hin jiru. Tarii si jaalattee akkas gochuu dandeessi. Kalas walumaa gala walumaa sinaq hin jiru jechuun jira. Nama isiin fakkeenya waan sanaa gootu isi godhe. Garuu namni maa goote dheelolee hin jira. Laala na obboleessa koo. Ati jaalala kee maalii hoo haadha manaa kee taate haadha manaa kee haa taatu. Haadha manaa kiyyaa hoo sinnaa beekaa haadha manaa kiyya ka'ee. Yoo taate haa taatu ani wannan gochuu. Ati duuba jaartii nama jalamaa deebitaa jirma. Injirtu dhalaan Itoophiyaa jirta dhalaan hedduu jira kun asuma yoo gaddeen ta'e. Gaafa caaltuu fi Muktaar gargar bahanii ani caaltuutti galee caaltuu wajjin jiraadhee beeka. Maali? Bakka miidhama ishee waan argeeffani isheetti siqee ishee gargaaruu barbaade. Miidhama ka arge ati nama gargaaru fakkaataa jedhe fuuli kun. Bakka ani naman arge tokko naman hiriyaa kiyya ta'e naman beeku tokko gaafa miidhama isaa arguu hin barbaadu. Kanarratti amma isheen qarqaarini mirga qabaattee. Marga wal kabajnu. Si kabaje ani si biran na biran ga'inoo itti si biran ga'u. Laamuu caafii micee saniin ga'i wal kabajna. Ijoon maqaa kiyya qabdila. Antanaan durallee manallee kireessaa fi jedhee kadhee si galeen kootu dheeni Roozaa bira taa'aa jechuun Roozaallee naateettuu dhiise wal gotaa qabattillee naan jetteen naan dhiise takka jedhe. Waan feete yoo balleessite namni maa waa balleessite daraartu dheelolee hin jira. Hagaa Roozaan haakimii jirtullee Roozaa isii daraartu bira. Yoo guyyaa takka daraartu Roozaa wal lolan galma baatee maqaa nama balleessu. Lubbuu Roozaa isheen akka baraarteen beektaati. Kanaafuu barnoonni sinaq hin jiru. Oduu Roozaan akka miidhamtu barbaadde micoon suni daftee akkasitti ni iyyiti. Duuba miidhamaa itti reedhe. Koo Roozaan amma oduu miidhama. Inni miidhareedhe. Intalli tun oduu miidhama Roozaa barbaadde. Hojii isiiti kaa durallee barsiifatu iyyuu. Oduu calliste hoo? Utuu callistee biraa baate abbaan ishee gaafatu jira? Isiimo. Hin gaafata. Seeriin gaafata. Maaliif gaafata? Isitti duruma iyyuu akka isiin dhuydu godhe. Ndee maal isheen itti qabdee nama guddaadha isheen? Nama guddaadha. Sababa taate dhalaan dubartii maami? Isheen akka duutu godhe jechuun intalli tuni amma ciniinnatti wajjin ciniinnattee taphamee qabuute dura waan gooteef kana lubbuu baraartee. Waan dura gooteefis hin jedhe sana. Oduu immoo hammina kana barbaadde. Waan dura gooteefis. Laali kana dhaggeeffadhu kaa oduu hammina ishee barbaadde oduu du'a ishee karaa tafuu ishee barbaadde micoon tuni ofiif dhugde silaa oo biraa baatee deemte hoo. Bakka maaliif hin baraarin qaamni jedhuun hin jiru. Hin jira. Sobni fakkeessuudha kaa. Ishee ajjeese yoo san. Ishee ajjeese. Akkas jedha qaamni seeraa. Ishee ajjeese waan kanatti sababii ta'e. Amma gabaabatti maal irraa barbaadda anarraa? Amma laala amma irraa kaati karaan qajeelaa kee karaa qajeelaa deemi akkana dabdee jenna jechuudha. Obboleessi kee nama biraan qomatee wal kabajna. Ani mana nan kireessaa fi yoo barbaadde dhaqe achitti gali. Yoo si jaalatte si wajjin haa jiraatu. Maaliif kireessitaa? Bakka kun waadaa koota. Gargaaruu barbaade. Nagaan taa'ee. Gargaaruu barbaade. Nagaan deemi gali yaa ati maatiin qabdu. Kaleessa dhiistee raawwatteeti har'a namni duubaatti dhufnaani amma muusitti wanni jedhe kaa. Akka maali jechuu jira. Nagaan galii oolii nagaan galii sin jechuun wanuma kenna irraa si kadhannee si dadhabna si. Sitti hin dhufneeni kanaan booda sitti hin dhufu yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Si bira hin geenye miti? Si bira hin geenye. Si biras ga'uu hin barbaadu. Isii bira illee hin ga'e. Asii. Fedha ishee yoo ta'e barbaadde. Fedha ishee maal fedha ishee qomaa. Isheen na bira hin geenye naa jettu kaa. Isheen na bira. Jaartii xiyyaaranas sinna beeka. Lakki isheen na bira hin geenye naa jettu. Jaartii xiyyaara. Jaartii xiyyaara. Nikaa wajjin qabdu samaanaa wajjin barreeffatte natti agarsiise. Maal ati maal waan taateef? Ikkoo samaanaa wajjin barreeffatte natti agarsiise. Ammoo karaa irra jirra. Yoo asii wal lolli qaamni seeraallee dhiisu dhagaye. Qaamni seeraallee asii waan hin jedha takka. Ana mallee si wal loluun barbaadu asitti yoo wal lolellee yookaan taa'e. Anis si wal loluun barbaadu. Kalaas qajeelii galii qajeelii teetuun beektu tanamaa kan seeni. Ani tanamaa su'aame laa deebi. Rakkoon qabu amma itti mee jechuumaaf su'aame laa ati akka fudhattee baachee nan galchu. Garuu karaa lammaffaa yookaan. Anis itti. Ijateettu si keessaa baanas siima. Laa kolfi rakkoon qabu kolfi. Ija na keessaa baasuttoo si keessaa beeku. Barreessan rakkoon qabu. Ati goowwanii dha. Akkasii miree deem. Kanaafuu ati waanuma ta'eefuu. Karaa irraa na goriisi jedhe. Si biran ga'uu na biran ga'ini ishee bira immoo amma nan dhaqa'uun barbaade. Ammayyuu dhaquufan deema.